Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenyaa kan guyyaa har'aa jalqabneetiin jirra. Oduu keenya kan biyya keessaatii fi kan biyya alaatiin qabannee isiniif kan dhiyaannu ta'a. Oduu biyya keessaatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Ebla 6 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee Piroofeesar Kindaayaa Gabrahiyootiin sadarkaa dhiitaa ministeeraatti gorsaa ministeera barnootaa taasisuun muudeera. Muudama kanaa fi kanneen birootis kan isin dhageessifnu ta'a. Oduu biyya alaatti yoo dabarru Iraanii fi Ameerikaan walgahii isaan gaggeessan irratti waliigaltee irra gahuudhaaf yaalaa akka jiranii fi dhibdee gidduu isaanii jiru hiikuudhaaf furmaata barbaaduu akka jiranis dhagahameetiin jira. Kanumaan wal qabatee xalayaa Doonaald Tiraamp fi Alii Hamenei gidduutti deddeemaa jiru irratti rakkoo jiru waliin furuudhaafis adeemaa jiraachuun dhagahameetiin jira. Gara oduu jalqabaatti isin dabarsina. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Ebla 6 bara 2017 guyyaa har'aa irraa eegalee Piroofeesar Kindaayaa Gabrahiyootiin sadarkaa dhiitaa ministeeraatti gorsaa ministeera barnootaa taasisuun muudaniiru. Piroofeesar Kindaayaan muudama kana dura hooggansa kaabinee seekreetariyaatii misoomaa hawaasummaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan tajaajilaa turuun isaanii ni yaadatama. Kana malees waggoota hedduuf yuunivarsiitii Maqaleetti piroofeesaraa fi pirezidaantii ta'uudhaan tajaajilaa akka turanis galmee isaanii irraa argachuun mirkaneessaniiru. Oduu biraatti yoo dabarru barattoonni Itoophiyaa dorgommii Hawaawii Tech for God jedhamu irratti Chaayinaatti dorgomaman injifataniiru. Barattoonni yuunivarsiitii Itoophiyaa dorgommii Hawaawii Global Tech for Good jedhamu irratti Chaayinaatti dorgomame tokkoffaa bahuudhaan injifatan. Gareen Itoophiyaa barattoota 6 bakka bu'ame kun barattoota kanam Yuunivarsiitii Finfinnee Haramayaa Jimmaa Walqixxee fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Finfinnee Aastuu irraa akka walitti bahanis eerameera. Barattoonni kunneen dorgommii Morookoo, Afrikaa Kibbaa, Arjentiinaa, Ayerlaand, Maalaawii, Veetnaam, Emireetota Gamtoomanii fi biyyoota addunyaa biroo irraa walitti dhufan gareewwan 12 waliin dorgomuudhaan injifannoo isaanii qabsiifataniiru. Barattoonni kunneen piroojeektii isaanii kanneen Earlivet jedhamu kan dhukkuba beeyladoota dursanii adda baasuudhaaf qophaa'ee fi hubannoo namtolcheetiin hojjetame dorgomuu isaaniitiin xiyyeeffannoon hojjetaniiru. Piroojeektiin kalaqaa kun galmoota misoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa galma 2 beela 0 fi galma 15 jireenya lafarraa kan jedhu waliin kan wal simsiisu yommuu ta'u, qormaata murteessaa damee qonnaa fi beeyladaa irratti mul'atu kan furu ta'a jedhameekin eegama. Oduu biraatiin barruuleen daa'immanii naa'otaa jedhamuun eebbifame. Barruuleen daa'immanii maqaa naa'otaa jedhamu itti moggaafamee fi ji'a ja'aan pireesii Itiyoophiyaatiin kan maxxanfamu magaalaa Adaamaatti eebbifame. Odeeffannoo dhaabbaticha irraa argame akka ibsutti dhaabbatichi daa'imman irratti xiyyeeffachuudhaan dhaloota bocuudhaaf kaayyeeffate. Barruuleen naa'otaa kan eebbifame daa'imman waggaa 3 hanga 13tti xiyyeeffachuudhaan ji'a ja'aan kan maxxanfamu ta'uun ibsameera. Barruuleen afaan Oromoon maxxanfamu kun qabiyyee ishee keessatti duudhaalee sirna gadaa, aadaa, seenaa, jiruu fi jireenya hawaasaa namoota seenaa gaarii hojjechuudhaan moodela ta'an odeeffannoo waqtaawaa qabaachuun daa'imman akka qaqqabu kan taasifamudha. Kaayyoon barruu kanaas daa'imman biyya isaanii jaallatanii akka guddatan, ijoollee naannawa isaanii fi kan biraa akka hubataniif yaadamee akka hojjetames ibsameera. Dabalataan eenyummaa waloo qabatanii akka guddatan maatii fi guddistoonni guddisa ijoollee isaaniitiin wal qabatee itti gaafatamummaa irraa eegamu sirnaan akka bahatanis hubachiisuuf yaadamee kan qophaa'e ta'uun eerameera. Dhaabbatichi manneen barnootaa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa hojii kana akka deeggaraniifis waamicha dhiheessuun dhagahamee jira. TPLF mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsaa jira, uummata Tigraay dhiibaa jira jechuun himate. Bilisummaa uummata Tigraay TPLF walgahii koree giddu galeessaa guyyoota 5f gaggeessaa ture xumuruu hordofe. Ebla 12 bara 2025 ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsuudhaan uummata Tigraay dhiibaa jira jechuun himateera. Koreen giddu galeessaa paartichaa haalli kun fooyya'uu akka qabu nan amana kan jedhe yommuu ta'u, ibsichi waliigaltee Piriitooriyaa kabajamee qaamonni waliigalticha mallatteessan lamaan marii siyaasaa fi waliigaltee waliin hojjechuu akka qabanis ni amana jedheera. Itti dabaluun akkuma yeroo hundumaa mariidhaaf qophaa'uu ta'uu ibsaniiru. Koreen giddu galeessaa TPLF ibsa kana mootummaa federaalaa labsii dambii fi qajeelfama uummata Tigraay irratti raawwatamu baasaa jira. Haalli inni kophaatti dhuunfaadhaan murteessu bal'inaan mul'ataa jira jechuun quba qabeera. Addi bilisummaa uummata Tigraay walgahii koree giddu galeessaa bitootessa 29 hanga Ebla 3 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeesseen hojii ji'oota 6 darbanii gamaaggamuudhaan karoora hojii ji'oota 6 itti aananii baasuu ifa godheetiin jira. Ibsichi uummanni Tigraay miidhaan waraanichaan irra gahe akka dhaabbatuuf erga waliigaltee nagahaa Piriitooriyaa mallatteeffamee boodas miidhaan karaa biraatiin akka itti fufu taasifameera kan jedhu qabateera.
tokkummaa uummata Tigraay diiguudhaaf walta'iinsa keessoo fi alaatiin tattaaffiin hedduun taasifamaa turuu kan eera ibsicha kana keessatti paartichi kun garuu tattaaffii fi shirri hojjetamaa ture fashalaa'eera jechuun katabeera. Gaafilee fi ariifachiisaa uummata Tigraay yookaan deebisuudhaaf hojii bulchiinsa yerootiin geggeeffamu keessatti dirqamoota seera qabeessa ta'an narraa eeggamuu nan bahadha jedheetiin jira. Ibsa TPLF baasee yeroo qindaa'e keessatti buusuudhaan uummata keenya wareertota jala jiru bilisoomsuudhaaf tokkummaa daangaa keenya eegsisuuf uummata keenya buqqa'ee fi baqatee gara biyyaatti deebisuudhaaf naannicha akka dandamatuu fi deebi'ee akka ijaaramu gargaaru nageenyaa fi tasgabbii naannichaa kabachiisuudhaaf carraa guddatu uumamaa jira jedhee nan amana jechuun ibsa kana keessatti mul'isaniiru. Hoggansi paartichaa fi miseensonni isaa gaafii bu'uura uummata Tigraay galmaan gahuudhaaf uummata qindeessuu fi gurmeessuun ergama bulchiinsa yeroo naannichaa galmaan gahuudhaaf tattaaffii barbaachisaa ni godha jedheera. Gamuma kanaan qaamni dhimmi ilaallatu hundi dirqama isaa akka bahatus waamicha yoo dhiheessu yeroo ammaa kanatti mootummaa Itoophiyaa waliin kan wal nuqunnamsiisu waliigaltee Piriitooriyaa qofa kan jedhu ibsicha kana keessatti eeraniiru. Waliigaltee kana hojiirra oolchuudhaaf walitti dhufeenyaa fi amanamummaadhaan hojjechuun barbaachisaa akka ta'u nan amana jedhe. TPLF akka mallatteessee fi mari'atan irratti bu'uura waliigaltichaatiin nagaa hawaaraa dhugoomsuudhaaf tattaaffii godhamu keessatti waan barbaachisu hunda raawwachuudhaaf qophiidha jedheera. Keessattuu uummataa fi birmadummaa keenya kanneen wareertota jala jiran bilisoomsuu, baqattootaa fi buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuun dursi ol aanaan kennamuufii qaba jedhee cimsee hubachiiseera. Paartichi ibsa isaatiin uummanni fi mootummaan hawaasni addunyaa fi qooda fudhattoonni waliigaltee Piriitooriyaa sirnaan akka hojiirra ooluuf itti gaafatamummaa isaanii akka bahatanis jedheera. Koreen giddugaleessaa ibsa kanaan waan naannoo sanatti mul'atu dhiibbaa guddinni ji'oopolitikaalii naannichaa xiyyeeffannoo fi of eeggannoo addaa barbaadu madaaluudhaan kallattii kaahus ibseera. Koreen giddugaleessaa TPLF walitti bu'iinsa sababoota gara garaatiin naannawa gaanfa Afrikaa keessatti uumamuu fi walgaarreeffannaa gara walitti bu'iinsaatti geessu uumuu keessattuu bu'aa Tigraay keessatti geessisu kanneen danda'an xiyyeeffannoo guddaa kennee madaaluu isaa ibseetiin jira. Sochiiwwan naannawaa kana jeeqanii fi nageenya booressan miidhaan isaan geessisan guddaa waan ta'eef of eeggannoodhaan hordofamuu fi karaa nagaa ta'een furmaanni akka argatan tattaaffiin barbaachisaa ta'e hundi akka taasifamu hubachiiseetiin jira. Oduu biyya alaatti yoo dabarru mucaan abbaa fi haadha isaa ajjeesee Tiraamp ajjeesuudhaaf karoorfatee akka ture FBI beeksiseetiin jira. Barataa sadarkaa lammaffaa bulchiinsa Wisconsin keessatti abbaa fi haadha isaa ajjeesee tokko pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ajjeesuudhaaf karoorfatee akka ture FBI beeksise. Mucaan umriin isaa waggaa 17 ta'e Nikitaa Kaasaap haadha isaa waggaa 35 kan taatee fi abbaa isaa umrii 51 kan ta'an ajjeesuu isaa himeetiin jira. Abbaa fi haati dargaggoo kanaa gurraandhala 28 ajjeefamanii mana isaanii keessatti kan argaman yommuu ta'u karoorri isaa itti aanu ammoo Doonaald Tiraamp ajjeesuu akka ta'es gabaasa kana keessatti eerameera. Gabaasni haaraan bahe akka mul'isutti balballi dargaggoon kun ittiin fayyadamaa ture odeeffannoowwan kan gareewwan leelliftoota naazii ta'an waliin walitti dhufeenya qabateera jechuun katabameetiin jira. Gareen Order of Nine Angles jedhamu kan beekamu yommuu ta'u Adolf Hitleriif beekamtii kennuudhaan kan beekamudha. Qorattoonni dargaggoon kun barreeffama farra saamtotaa yookaan seemotaa fi mootummaa kuffisuudhaaf jechuun karoorri ittiin Doonaald Tiraamp ajjeesuudhaaf jedhe argamu galmeen mana murtiitti shakkamaa kana argamsiiseera. Shakkamaan kunis ta'ee jecha ajjeechaa raawwachuudhaaf ajjeechaa sadarkaa tokkoffaatiin kan himatame yommuu ta'u reeffa dhoksuudhaaf eenyummaa hatuu dabalatee himannaawwan biroo 7 irratti galmaa'aniitiin jiru. Gurbaan kunis walitti aansee torbaanota lamaaf mana barnootaa dhaquu sababii hafuu isaa hordofee poolisii yeroo gara mana maatii isaatti imalanitti abbaa fi haati isaa yeroo dhaqanitti du'anii argamuu isaa gabaasaniitiin turan. Abbaan biddeenaa isaa mataarra rasaasaan kan rukutame yommuu ta'u haati isaa ammoo rasaasaan yeroo baay'ee reebamuudhaan gurraandhala 11 akka lakkoofsa faranjootaatti ajjeefamuu isaanii bu'aan qorannoo kanaa mul'iseera. Guyyaa reeffi namoota lamaanii argametti dargaggoon kun bulchiinsa Kaansas keessatti abbaan isaa konkolaataa Volkswagen osoo konkolaachisaa jiru poolisiidhaan akka dhaabbatu taasifamuun dhagahameetiin jira. Konkolaataa keessatti shugguxiidhaan abbaa isaa kaardiiwwan kireeditii kan haadhaa fi abbaa isaa ta'an 4 meeshaalee faayaa baay'ee fi macaafa qulqulluu keessatti ammoo doolaara 14,000 akka argamu qorannoon kun mirkaneesseetiin jira. Qorattoonni akka jedhanitti dargaggoon kun barreeffamoota ol aantummaa warra adii agarsiisan yookaan leellisan kan qabatee argame yommuu ta'u warraaqsi siyaasaa kaasuudhaaf Doonaald Tiraamp ajjeesuudhaaf karoora qabatee akka socho'aa jirus himameetiin jira. Shakkamaan kunis abbaa fi haadha isaa kan ajjeese waan yaadee milkeessuudhaaf akka dandeettii mallaqaa argatuuf ta'uu hin oolu jedhamee shakkamaa
jiraachuus ni himama. Galmeen mana murtii akka agarsiisutti garuu dargaggoon kun abbaa fi haadha isaa ajjeesuudhaaf namoota Raashiyaatti argaman waliin karoorsaa akka ture jechuunis ni dubbata. Aangawoonni akka jedhanitti shakkamaan kun haleellaa raawwachuudhaaf bittaa diroonii fi faanjiitti kan kaffaltii raawwate yommuu ta'u, haleellichaan booda garuu Yukureenitti baduudhaafis karoorfatee akka ture dubbatameetiin jira. Pirezidaantichi akkamiin akka namoota kanaan waliin ajjeefamuuf mootummaan akka kufuufiyyuu mari'ataa ture jechuun qorattoonni kun arganiitiin jiru. Shakkamaan kun dhaddacha mana murtiitti dhiyaachuudhaaf ebla 9 beellama qaba ture. Hanga ammaatti garuu himannaa kana akka hin amanne himeera. Akka manni murtii kaawunsilii dubbatutti garuu gaafa caamsaa 7 itti aansee himannaa mana murtiitti dhiyaachuu qabam bakka himannaan irratti dhiyaate sirnaan akka himus dubbateera. Kana ta'uun wabii doolaara Ameerikaa miiliyoona 1 hidhamaa jira jechuun dubbatameera. Inni kan xumuraatti yoo dabarru ammoo dhiheenya kana Ameerikaa fi Iraan waliigaltee taa'aatiin turan. Qondaaltonni Ameerikaa fi Iraan sagantaa niwukilaraa Iraan falmisiisaa ta'e irratti waliigaltee haaraa irra gahuudhaaf yaaluun alkallattiidhaan magaalaa guddoo Oomaan Maaskaat keessatti tibbana marii taasisaniitiin jiru. Doonaald Tiraamp bara 2018 waliigaltee niwukilaraa kanaan dura Iraanii fi humnoota addunyaa kaan gidduutti taasifamaa ture keessaa Ameerikaa baasuudhaan qoqqobbii diinagdee deebisuun Iraan irratti tuulee ture. Pirezidaantiin Ameerikaa mariin kun yoo hin milkoofne ta'e tarkaanfii waraanaa akka fudhatamu akeekkachiisa sodaadhaan malee kenneetiin ture. Iraan sagantaa niwukilaraa ishee dhimma siivilii qofaaf akka fayyadamtu kanaan dura dubbachaa turteerti. Meeshaa niwukilaraa hojjechuudhaaf akka hin yaalle cimsitee kan dubbattu yommuu ta'u, haa ta'u malee mala biyyoonni hedduun akkasumas dhaabbanni niwukilaraa addunyaa eejensii humna atoomikii idil addunyaa Iraaniin hanga ammaatti hin amanne. Shakkiin kunis yeroo Iraan bara 2002tti dhaabbileen niwukilaraa dhoksaa qabaachuudhaan isheen argamte ta'uu kan eegale ture. Taateen kunis waliigaltee Iraanii fi biyyoonni biroo hundi jechuudhaan danda'amu mallatteessanii fi waliigalteen niwukilaraa hin babal'anne jedhamu labsanii turan. Haa ta'u malee taatee kanaan waliigalteen kun cabee jira. Waliigalteen niwukilaraa hin babal'anne biyyoonni teeknooloojii niwukilaraa waaraadhaan hin taane kan akka qorichaa, qonnaa fi anniisaadhaaf akka fayyadaman kan hayyamu yommuu ta'u, meeshaa niwukilaraa kana garuu akka hojjetamu hin hayyamu ture. Erga Ameerikaan waliigaltee niwukilaraa ture kana kan karoora hojii waliigala waloo yookaan kan jedhamuudhaan beekamu keessaa bara 2018 baatee kaasee Iraan murtee qoqqobbii deebisee kaa'uudhaaf haaloo bahuuf jecha waadaa ijoo cabsiteerti. Yuuraaniyeemii gabbisuudhaaf kan ta'e yommuu ta'u, sadarkaa ol aanaa maashinii qulqulleessituu 10,000 lakkaa'aman hundeessite. Kunis waliigaltee kanaan kan dhorkamee tureen ala bahaniitiin jiru. Meeshaan niwukilaraa oomishuun yuuraaniyeemii qulqullina 90% gabbifame kan barbaadu yommuu ta'u, Iraan yuuraaniyeemii hanga 3.67 gabbisuu hanga giraama 3,000 qofa akka qabaatu hayyamameefii ture. Kunis humna niwukilaraa fi qorannoo siiviliif gahaa yoo ta'us garuu boombii niwukilaraa oomishuuf gahaa hin miti. Haa ta'u malee hanga bitootessa bara 2025tti dhaabbanni kun yuuraaniyeemii Iraan kiiloogiraama 275 kan qulqullina 60% gabbifattee akka qabdu garuu qorannoodhaan irra gahe jechuun himeetiin jira. Sunis ta'ii ta'uu dhabuus danda'a yommuu ta'u, Iraan garuu yuuraaniyeemii baay'ee gabbistee meeshaa waraanaa hedduu hojjechuudhaaf karoora ishee qabatteetiin jirti. Qondaaltonni Ameerikaa Iraan torbaan tokko keessatti yuuraaniyeemii sana gara sadarkaa meeshaa waraanaa boombii gahaa ta'etti jijjiiruu dandeessi jechuun shakkii isaanii qaban sodaan himaatiin jiru. Haa ta'u malee Iraan meeshaa niwukilaraa ijaaruudhaaf waggaa tokko hanga ji'a 18 akka itti fudhatu yoo dubbattu, ogeeyyiin tokko meeshaa dheedhii kanam ji'a 6 fi isaa gaditti hojjetamuu danda'a jechuun dubbataaru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa shakkii sagantaa niwukilaraa ishee boombii hojjechuudhaaf itti fayyadamaa jira jechuun bara 2010 irraa eegalee qoqqobbii diinagdee bal'aa irratti tuuluu jalqabanii turan. Qoqqobbiin kun Iraan gabaa idil addunyaa irratti boba'aa akka hin gurguranne kan dhaabe yommuu ta'u, qabeenya biyyattiin alaa qabdu doolaara Ameerikaa biiliyoona 100 ol dhorkeetiin jira jechuun himameera. Diinagdeen ishee kufaa keessa seenee gatiin maallaqaa ishee sadarkaa gadi aanaa galmeessisuun kan gadi bu'ee fi kunis qaala'insa jireenyaa biyyattii keessatti akka ta'uu fi biyyattiin lammiileen isaanii akka beela'anii fi mootummaa irratti akka kahan karoora kan qabatedha. Bara 2015tti Iraanii fi humnoonni addunyaa ja'am Ameerikaa, Chaayinaa, Faransaay, Raashiyaa, Jarmanii fi Yuukeen marii waggoota dheeraa booda irratti walii galaniiru. Iraan sagantaa niwukilaraa isheetiin maal akka hojjechuu dandeessu bira darbee dhaabbata kanaan dhaabbileen niwukilaraa Iraan hunda akka daawwatuu fi iddoowwan shakkaman hunda akka sakatta'u taasiseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bara 2018 yeroo aangoo qabatanii turanitti Ameerikaan waliigalticha keessaa akka baatu taasisee ture. Dhaabbata kana waan hin taaneef sagantaa misaa'ilaa baalaastikii Iraan waan hin ilaalleef
waliigaltee badaa ta'uu dubbataniiru. Iraan waliigaltee haaraa fi cimaa irratti akka mari'atu dirqisiisuu haaluma qaama duula dhiibbaa guddaati jechuun Doonaald Tiraamp qoqqobbii Ameerikaa irraa deebii ka'an himeera. Murteen Tiraamp kun michoota kanneen rogichaa yookaan biyyoota kanaa waliin qaban Ameerikaan kanneen waliigaltee kana morman irra caalaa isaanii Israa'el irraa dhibbantaa guddaa dhiibbaa akka qabu himameera. Israa'el Iraan ammallee sagantaa nikulaaraa dhoksaa hordofaa akka jirtu kan himtu yommuu ta'u, Iraan sochii waaraa kan ta'ee fi kanneen waraanaadhaaf ishee cimsuuf qoqqobbii irraa bilisa ta'uudhaaf doolaara Ameerikaa biiliyoonaan lakkaa'amu akka fayyadamtus akeekkachiisa kana keessatti dubbatteerti. Labsiin Doonaald Tiraamp marii Iraan waliin taasifamu ilaalchisee taasise garuu kan Israa'el waan ajaa'ibsiise fakkaata. Hanga ammaatti Iraan waliigaltee kana irra deebitee mari'achuudhaaf kan didde ta'us yeroo dheeraadhaaf waliigaltee kana irratti fooyya'aa akka jirtu simamaatiin jira. Tiraamp kanaan dura yoo Iraan waliigaltee haaraa kana hin taasifne boombiin ni jiraata jechuudhaan shakkii qabuun sodaachiseera. Gorsaan nageenya biyyaalessaa isaanii Maayik Waaltiz Tiraamp sagantaa nikulaaraa Iraan guutumaa guututti akka deeggamu akka barbaadan ibsuun sunis gabbisa meeshaa waraanaa hojjechuu fi sagantaa misaa'ilaa tarsiimoo ishee kan ta'anidha jechuunis dubbatama. Iraan qoqqobbii irraa bilisa ta'uudhaaf waliigaltee sagantaa nikulaaraa ishee daangessuuf malee diiguuf abdii hin qabdu. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Arakni akka jedhanitti akeekni isaanii ejjennoo akka walqixa irratti waliigaltee haqa qabeessaa fi kabajamaa irra geechuu qabna jechuunis dubbatama. Tiraamp garuu mariin kallattiin ni jiraata jedhanis aanga'ichi isaanii garuu mariin Oomaan keessatti taasifamaa ture alkallattiidhaan akka ta'e ibseera. Ameerikaa fi Israa'el lamaan isaaniiyyuu bu'uuraalee nikulaaraa Iraan irratti haleellaa raawwachuudhaaf dandeettii waraanaa kan qabanii fi garuu ammoo duulli akkanaa walxaxaa fi balaa guddaa kan qabu ta'uun dubbatamaatiin jira. Buufataalee nikulaaraa ijoo ta'an lafa jalatti gadi fageenyaan kan awwaalaman yoo ta'u, boombiin humna guddaa qabanis kanneen gamoo caccabsan qofa osoo hin taane kanneen hamaa ta'uun dubbatama. Ameerikaan boombii kana kan qabduu fi Israa'el akka qabdus hin shakkamam. Israa'el Iraan ofirraa ittisuu akka hin oollu yaada kan qabanii fi kanaanis qabeenya Ameerikaa naannicha keessa jiru haleeluu fi misaa'ila Israa'el irratti dhukaasuu dabalatee kanneen shakkii qaban yaalaatiin jiru. Duula kana fakkaatu kamiifuu Ameerikaan buufataalee ishee galoo galaanaa keessa jiran akkasumas xayyaarota fe'umsaa kan fayyadamtu ta'uu mala jechuunis shakkiin qabu himamaara. Haa ta'u malee biyyoonni kanneen akka Kaatarii fi buufata xiyyaaraa guddaa Ameerikaa keessummeessitu haaloo bahuu sodaachuudhaan Iraan haleeluuf gargaaruuf waliigaltee dhiisuu malu jechuun ammoo shakkii biraa keessa seenaniitiin jiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya oduun ammaaf isiniif qopheessinee kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.